Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya har'a waa haasa'uufan jira waa waliin haasofna waan ajaa'ibaati addunyaa kana irratti namni tokko lafumaa ka'ee fakkeenyaaf qeerransa of fudhattan qeerransumti xiqqoon amma durree ga'u kun oluma guurame amma tulluu guddaa ga'a. Gaafa kaan garuu wanti inni itti of tuule suni wanti inni itti of guddise sun waan inni itti of bokokse sun gaafa dhabamu garuu gadi bu'ee hanga hiriyaa isaatii yookaan hanga fira isaatii adurreetti gadi siqee taa'uunsaa inaf har'a waan doktara kabajaa kaafna. Doktara kabajaa gaafa jennu namoonni baay'een waa'ee doktara kabajaa yoo kaasan kaan isaanii maali wanti kun jedhanii kaan isaanii baay'eetti gammadanii kaan isaanii homaa hiikas hin kennuufi maali doktarumti kabajaa kun hin jennee immoo addunyaa kana keessa deemnee waa dubbifnee gaafa laallu garuu wantoonni baay'ee nama ajaa'iban seenaa addunyaa kana keessatti wanti baay'ee nama kofalchi hedduu of keessaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf addunyuun nuti beeknu kanarraa hamma ta'e keessaa jechuukooti namni doktara kabajaa 50 argate doktarri kabajaa 50 sun deebi'ee irraa mulqamee irraa fudhatamee yuunivarsiitii 50 irraa doktara kabajaa fudhate sana booda deebi'anii doktarri kabajaa hundi irraa mulqamee goodaatti hafe baay'ee jira. Eenyu namni kun eessatti akkamitti ta'e? Fakkeenyaaf amma waa'ee doktara kabajaa yoo kaafnu biyya kana keessatti namnumti doktara kabajaa argate eenyu? Mee of gaafadhaa. Maali ebelu maalirraa ka'e doktara kabajaa jedhama? Ebelu maalirraa kaatee doktara kabajaa argatte? Maal goote? Maal hojjette? Wanti ishiin namaaf addunyaa kanaaf dabalte maali jennee yeroo baay'ee of gaafanna. Isinillee warri kana daawwachaa jirtan namoota doktara kabajaa argatanii ollaa keessan jiran yookaan immoo naannoo isin jiraatan waa'ee isaanii of gaafadhaame. Namni kun akkamitti doktara kabajaa argate? Maaliif kabajamoo argate? Yookaan immoo dhugumaan hin malaaf namni kun nama doktarri kabajaa kun maluu fi waan isaa malu argate jettanii namni yaaddanis yoo jiraate barreessaame. Ajalatti YouTube koo kana jalatti barreessa. Amma waa'ee gara doktara kabajaa akkamittiin argatu eenyutu immoo namaa kenna maaliif namaa kennanii amma yeroo baay'ee biyya kana keessatti doktara kabajaa namoota jedhaman hin argina eenyu kenneef akka isaan doktara kabajaa argatan kana eenyu taasise mootummaadha moo garee wayiiti moo yuunivarsiitiidha moo namni baay'een hin beeku jechuudha. Garuu doktara kabajaa jedhanii yuunivarsiitii wayii gaafa fuudhee kennu in argina jechuudha. Doktara kabajaa jedhamuudhaaf barachuun dirqama miti. Barattee A kana A plus yookaan A chargii jedhan kana baay'ee fiduunis dirqama miti. Daree seenanii qorannoo garaagaraa gaggeessanii riisarchii hojjetanii waan namaa kennamus miti. Callum jedhanii nama wayii filatanii nama sanaaf beekamtii kennan jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaan kun maal jetti? Waa'ee doktara kabajaa kana maal jetti addunyaan? Fakkeenyaaf amma waan nama ajaa'ibu keessaa Barack Hussein Obama doktara kabajaa argachuudhaaf koreen kaadhimame harka caalaadhaan taa'ee murteessee biyyi beektee harka rukutee namni Barack Hussein Obama prezidaantii Ameerikaa duraaniitiif doktarri kabajaa hin ta'aaf hin malaaf jedhanii walii galanii gaafa jedhan yuunivarsiitiin ati kenniif jedhaniitti ergan badasii jedhani. Maal Obamaan doktara kabajaa kana eessatti hin beeka Obama maal godhe maali kun kabaja yuunivarsiitii keenyaa gadi buusu waan ta'eef Obamaadhaaf kun hin malu jedhanii Obamaan ofirra garagalee deema. Obamaan ani jedhu kun gaafa daa'ima ture, gaafa dargaggeessa ture, gaafa hin baranne, gaafa hin beekamne, gaafa biyya hin bulchine miti bara. Idduma biyya bulche, idduma Ameerikaa bulche isaa'u yeroo lama waggaa 8 daburche doktara kabajaan taatu siin kenninu jedhanii ari'atan jechuudha. Walumaa galatti olaalle doktarri kabajaa kun
maalirraa dhufaa akkamitti dhufaa wanti jedhu dhimma jabaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni doktara kabajaa argatu kun nama akkamiiti? Yoo maal godheedha? Eenyutu kana godha? Akkamitti immoo badhaasa kana fudhata kan jedhutti yoo deebine doktarri kabajaa kan kennamu garee wayii taa'ee garee wayii hundaa'ee koree wayii jechuudha. Koreen kun bara dhufu kana yookiin bara kana nama ebeluuf doktara kabajaa kennina jedhanii taa'anii mari'atanii namoota baay'ee filatanii wal bira qabanii ilaalan jechuudha. Kun hundi hiccitiidha. Koree sana qofa gidduutti beekama jechuudha. Namni biraa dhageenyaan hin beeku. Biyya keenyatti garuu dhuguma hiccitiin kun eegama kan jedhu hin beeku. Garuu dhaqanii filatanii namoonni 10 isaa ta'an 50 isaa ta'an filatamanii gaafa dhufan namoota 50 kanaaf qabxii kennaniit qabxiidhaan wal caalchisanii buusanii baasanii gaafa irratti walii galan nama sana fuudhanii abbaa nama sanaa badhaasa doktara kabajaa kennamu sana akka kennamuuf koree hundeesse sana bira geessanii namni kun sana fuudhee maal godha jechuudha. Yuunivarsiitii inni kanaan duratti barate geessanii doktara kabajaa kenniif ebelu jedhanii geessanii itti kennan. Gaafa kana jedhan yuunivarsiitiin baay'een ofirraa ari'atan. Yuunivarsiitiin baay'een immoo hin fudhatanii doktara kabajaa kana kennaniif. Maaliif kennan? Fakkeenyaaf doktara kabajaa namni argatu tokkoffaa namuma irratti maal godhe? Barnoota irratti maal godhe? Aadaa irratti, seenaa irratti, siyaasa irratti, dinagdee irratti, hawaasummaa irratti, falaasama jireenyaa kamuma irrattu bu'aan inni buuse hundi walitti ida'ameet gama aartiin, gama ogbarruun, gama gaazexeessummaan waan inni hojjete walitti ida'amee sana booda doktara kabajaa hin kennamaaf jechuudha. Tole erga kun akkana ta'e fakkeenyaaf biyya keenyatti tokkoreen akkanaa jiraayii dhimma kana sirriitti taa'ee ilaalaayi, sirriitti taa'ee daawwataayi, hubataayi, adda baasaayi, xiinxalaa yoo jettan gaafiidha jechuudha. Mee waliigalatti fakkeenyaaf dhimmuman dubbiserraa namni doktara kabajaa argate kun eenyu jalqaba? Achi addunyaan kun jalqaba gaafa yaada kana kaaftu doktara kabajaa kan jedhamu gaafa namaa kennan bara 1478 biyya Ingilizii Yuunivarsiitii Oxforditu badhaasa kana jalqaba kenne jechuudha. Badhaasa kana doktara qofa miti, doktara kabajaa qofaas miti beeka. Digirii lammataa kabajaa jedhanii kennuun hin danda'amu. Addunyaan kun kennitee beekti waan ta'eef. Kanaaf yeroo baay'ee gaafa nu taasofnu yoo dhageenyus yoo arginus doktarum kabajaa qofarraa waan ka'u akka nutti hin fakkaanneef nama MA yookaan digirii lammataa qabus kabajaan kennuufi numa danda'ama jechuudha. Akkamittiin itti fayyadama? Fakkeenyaaf amma doktara tokko yoo jenne qubee daa guddaa goonee raa xiqqaa goonee tuqaa gooneetu doktara jechuudha. Doktara kabajaa kana gaafa kenninu garuu qubee daa guddaa goonee raa xiqqaa goonee sana booda haa fi caa tuqaa goonee kennina jechuudha. HC honorized causa jechuudha. Kanaaf kana barreessuun dirqama jechuudha. Namni doktara kabajaa qabu qixxee nama doktaran qaba jedhuutti of ilaaluu hin danda'u. Mirgis hin kennuuf hin barannes. Kan yuunivarsiitonni baay'een nama haryatanii fixanis kanaaf. Yuunivarsiitiin ammarraatti addunyaa kanarraa yuunivarsiitonni 3 namun karaa deemee dhufeef, namun waan fe'e hojjetee dhufeef, namun garee muraasa gammachiiseef, namun garee yookiin biyya wayii fayyade tokkoof nu doktara lafaa fuuneen kenninu jedhanii warri doktara didan akkuma Barack Obama haryatan jiru. Kanaaf fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Virginia, yuunivarsiitii Rice haga har'aatti dagaafa hundaa'aniiti yuunivarsiitota doktara kabajaa waan jedhamu hin beeknu hin kenninu jedhanii biyyi isaanii hin kenniti beeka.
بيساني دكتورة كبجا نما فين كنت يونيفرسيتي برا رايس إن كنام يونيفرسيتي إن كن سدانغرو إن كننو يعني جدا مرتساني تيجو كمبرا وانما أجايبو كيسا براكود أساقل سدت تمشانيتي أيرر ليدي جدام تودان كم بيكمتو مومم منسترا UK تاشر يرو سدي فلانو UK دربته يرو مرسا سديف كم بيا بولشته غافشين سدفادا فلاتامتو Oxford University دا eebbifamte koreen qobaatti ba'ee taashar doktara kabajaa argachuu qabdi jedhanii koreen hin dhaabbatee biyyi naqabaa nagadhiisaa hidhee as fiigamee achi fiigamee sana booda doktarri kabajaa akka shiidhaa kennamu koreen hin murteesse namoota dhiyaatan harka dhibbaan caaltee mo'attee hin darbitee hin dhatte gaafa xalaa kana barreessanii beekaa ishiin ministira muummee biyya yuukeeti dhumarratti ishuma mallatteessa waan ta'eef mallatteessanii itti kennan sana booda yuunivarsiitii sana dhaqee akka doktarri kabajaa shiidhaaf kennamu jechuudha yuunivarsiitii kam Oxford gaafa dhaqu pirezidaantii yuunivarsiitii Oxford morma koo qalamaa hin argattu maaliif ministira muummee UK dhiisiiti ministira muummee addunyaa kanaa hin taane ishiidhaaf yuunivarsiitiin keenya doktara kabajaa hin kennu maal malee hin ta'u taashar yeroo tokko yuunivarsiitii keenyatti keemistirii barattee baate kanaan alatti ishiin beeknu wanti ishii yuunivarsiitii keenyaa gootes hin jiru wanti ishiin biyyaaf hojjettes nuyi doktara kabajaa akka ishiidhaaf kenninu yuunivarsiitii keenya hin kakaafne kakaasuus hin danda'u akka ilaalcha yuunivarsiitii keenyaatti madaalliidhaa gadi jedhaniit kennuu dide jechuudha yuunivarsiitiin kuni biyya keenyatti yoo ta'e garuu ani hin beeku dhimmi biraa ammas akkanuma bara 1952tti Cambridge Universitiin Profeesara Filosoofii Jaakus Draaden jedhamu namni kun ofiisaa profeesara namni kun hayyuu filosoofiiti namni kun addunyaa kanarratti oomisha nikularii mormuudhaan dhalli namaa nikulariidhaan wal fixuu hin qabdu jedhee adda dureedhaan falmuudhaan sirna apartaayidii falmuudhaan bulchitoota Paalestiin bira deemee addunyaan kun wal fixuu hin qabdu addunyaan kun nagaaf dhaabbachuu qabdi nagaan dhaabbachuu qabdi jedhee nama mormee sana booda koreen dhaabbatee koreen hundaa'ee yoo kana inni filosoofii barsiisa yuunivarsiitii Cambridge keessatti barsiisuu qofa otoo hin taane muummee barnoota filosoofii diiniin isa jechuudha hoogganaan isa jechuudha gaafa biyyi guutuun murteessee dhaqanii doktara kabajaa kennuufi dhaqan inni ofiifuu profeesara qaruummoo doktara kabajaa oolmaasaa guddaa profeesara ofiisaatii baratee qaqqabee oolmaasaa guddaan nooleef immoo namni isa jaalate addunyaan kun isa madaalee nama kanaafi doktara kabajaatu mala jedhanii gaafa dhaqan yuunivarsiitiin Cambridge morma kiyya qalama malee hin kennamu sababiin isaa maal hin kennamu hin danda'u hin guutne ulaagaa kan yuunivarsiitiin keenya beekamtiin kennuuf irra darbame jechuudha kana qofa osoo hin taane waan isin ajaa'ibu namoonni gurguddoon addunyaa kana irratti immoo ba'anii ce'anii beekaman George Bush pirezidaantiin Ameerikaa duraanii jechuudha akkanuma bara 2006 yuunivarsiitii inni seenaa itti barate Ameerikaan nama kana doktara kabajaa kennuudhaaf ulaagaa hundumaa guuttee dorgommiin hundumtuu dorgomamee waan hundi ciitiidhaan qabamee sana booda George Bush filatamee isa dhumaarra gaafa ga'u yuunivarsiitiin Cambridge Yale inni itti barate mataan isaa deeggaree gaafa badhaasni barattootaa qaqqabee eebbi barattootaa qaqqabee gaafa eebba barattootaa
Joorji Buushiifis dooktarri kabajaa kennamee isaan faana ulfaatee ulfina isaa eeggatee achi keessaa baa jedhanii qopheessanii gaafa dhaqan barattoonni yuunivarsiitii sanaa dhageenyaan morma keenya qalama nu keessa dhaabatee namni kun dooktara kabajaa argachuu hin danda'u jedhe. Sana booda hiriira nagaa ba'an. Hiriira nagaa ba'anii magaalaan hundi hiriiraan guutame. Joorji Buush gaafa nuti eebbifamnu guyyaa biraa kennuufi dandeessu gaafa nuti eebbifamnu yuunivarsiitii Yeel keessatti nu faana dhaabbatee dooktara kabajaa jedhamuu hin danda'u. Sana booda yuunivarsiitichis yaada barattoota isaatii fudhatee Joorji Buush dooktara kabajaa argachuudhaaf dhufe lafa kaa'ee ofirra garagalee jechuudha. Bara 2009 akkasuma Arizona University Presidenti kan ta'an Mikhail Giraw Barack Obama xumuree akkuma dura isinii kaase dooktara kabajaa argachuudhaaf koreen irratti walii galee namni hundi irratti walii galee gaafa isa bira dhaqu Barack Obamaanis badhaasa kana argachuu hin danda'u hin maluuf badhaasni kun namoota yuunivarsiitiin keenya kabajaan badhaasa dooktara kabajaa kennuuf hedduutu jira. Kanaaf namni kun hin maluuf jedhanii didanii Barack Obamaan dhiisee mana isaatti deebi'ee jechuudha. Addunyaan kun akkanatti jirti. Addunyaan kun dhimmoota akkanatti ilaalti. Addunyaan kun waan namni tokko murteesseef waan garee wayii murteesseef qofa otoo hin taane dhimmicha ilaalan jechuudha. Daakanii, gingilchanii, sirriitti ogongolanii irraa fuudhanii yoo hin malaaf ta'e hin kennamaaf yoo hin maluuf ta'e hin hafa jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf dooktarri kabajaa kun immoo kenname fudhatan sana booda maaltu ta'a? Fakkeenyaaf akkan dura isinii kaase qeerransi wayii gaafuma waa argu kan biraa ta'a jechuudha. Gaafuma onneensaa itti ka'u kan biraa ta'a jechuudha. Qeerransumti adurreerra wayyaa qabu gaafa dhaqee agas ga'ee dhiitayee oluuf dhiitessee ol guddatee of guddisee bahee argame kun gaafa ayyaanni sun yookiin dallansuun isaa sun irraa bade adurreedhuma ta'a jechuudha deebi'ee. Onneen isaa adurree ta'uu dhiisuu danda'a. Hammi isaa garuu akkas jechuudha. Kanaaf maqaan guddaan dooktara kabajaan namaa kennamee ammas guddate. Addunyaan kun dooktara kabajaa ebiluu dooktara kabajaa ebiluu isheen dooktara kabajaa akkasii qabdi inni dooktara akkasii qaba jedhanii jajabaan ilaalee yuunivarsiitiin kenneef sun jechuudha. Namni sun daandii kaleessarra ture yoo gadhiise imala kaleessarra deemaa ture sanarraa yoo gale yoo kute safuuf duudhaa ga'een hawaasa keessatti ba'u sun gaafa xiqqaachaa deeme sana booda dooktara kabajaa kenne sana irraa mulquuf mirga qaba jechuudha. Eenyu faarraa mulqame? Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Edinburgh Robert Mugaabeedhaaf bara 1984tti dooktara kabajaa kenneefii ture. Robert Mugaabee irraa haa ka'u badhaasni dooktara kabajaa kennameef kun jedhamee koreen hin taa'ee koreen akkuma dooktara kabajaa kennuudhaaf dhaabbate sanatti taa'ee dooktarri kabajaa kun irraa ka'uuf qabamoo hin qabu kan jedhu mari'atee sagalee guutuu walii galee dooktara kabajaa kana irraa kaas jedhanii yuunivarsiitii biraa Ingilizii keessa jiru Edinburgh xalayaatti ergan jechuudha. Sana booda Edinburgh dhimma kana nan yaada dhimma kana nan laala jedhee itti yaada jechuudha. Sanarraa ka'uudhaan namni kun mirga namummaa cabsuudhaan lammata immoo malaammaltummaa siyaasaa raawwateera biyya isaa yoo bulchutti jedhamuudhaan yaada hedduu irratti kenname. Yaada irratti kenname sana immoo caalmaadhaan koreen kun harka caalaan waan mirkaneesseef yuunivarsiitiin Edinburgh bara 1984tti dooktara kabajaa Robert Mugaabeedhaaf kenne. Waggaa muraasa booda bara 2007 dooktara kabajaa kana haqeera. Bara 1984 qabee amma bara 2007tti dooktara kabajaa jedhamteetta
ammaan booda garuu dooktarri kabajaa hin jedhamtu sirraa kaafne irra jedhanii xalayaadhaan itti barreessan. Inni biraa fi yaadni koo xumuraa inni baay'ee na ajaa'ibe tokkoffaa addunyaa kanarratti namni badhaasa dooktara kabajaa 50 ol argate jira jennee yaaduun mataan isaayyuu ulfaata. Garuu namni seenaa bara 1980mootaa boodatti deebi'ee ilaale nama bashannansiisuun beekamu yookiin komiidiyaan jedhamu Bill Cosby addunyaa kana bitee ture jechuudha. Dandeettii isaatiin miidhagina, qulqullina, yaada koomidiiwwan addunyaa kanarratti hojjetu irraa kaasee addunyaa kana bitee ture jechuudha. Kanaaf nama kanaaf addunyaan kun wal saamichaan yuunivarsiitiin 50 ol ta'an wal saamanii saamichaan dooktara kabajaa kennaniif jechuudha. Bill artistii addaa badhaasa dooktara kabajaa 50 ol argate kanatu yeroo dhoowwayitti badhaasa dooktara kabajaa 50 argate kana manni murtii dhaabatee koreen dhaabatee dubartoonni addunyaa kanarra biyya garagaraa jira yaa'anii dhufanii iyyata irratti banan jechuudha. Bill Cosby arraba fardaatiin nu arraabuudhaan arraba isaa baay'ee lallaafaa nama hunda mo'achuu danda'uun hojii isaa koomiidiyaanii akkasitti addunyaan jaalatuun nu gowwoomsuudhaan hojiiwwan garagaraa walitti hojjetee maallaqa walitti qabate addunyaa kana maallaqa sanaan nu gowwoomsuudhaan nu dogoggorsee kaan nu faana bulee kaan nu faana ture kaan nu gudeedee kaan waan dubartii irratti raawwanne nurratti raawwate beekamtiif dandeettii kabaja addunyaan kun yuunivarsiitiin akkasii jedhamu kenneen kan itti fayyadamee Bill Cosby akka hin taane nu godhee. Kanaaf namni kun kabajni isaa irraa mulqamuu qaba jedhanii gaafatan. Kanaafis koreen hundaa'ee dhaabate Bill Cosby irraa yuunivarsiitonni 50 ta'an yaa'anii dhufanii dooktara kabajaa yuunivarsiitii 50 irraa argate sana xalaan irraa mulqan jechuudha. Kanaaf biyya kana keessatti meeqaa'u kan dooktara kabajaa argate meeqaa'u dooktara kabajaa argate gaarummaa yookaan kabaja duraan qabu qabatee itti fufee yookiin meeqaa'u dogoggoraan badhaasa dooktara kabajaa argate yookiin meeqaa'u maleefiituma argate jennee kan kaafnu kana yeroo biraa ilaalla jechuudha. Dooktara kabajaatiin wal qabsiisee keessattuu Oromoo faana wanti gaariin jiru ruufa maruu waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf ruufa maruu har'a namni ruufa maruu beeku ani hin beeku namoota muraasa jedhee yaada. Gaafan akkana jedhu namni baay'een hin beeku jechuu koo miti. Tarii ruufa abbaa gadaatiif gaafa maran arguu dandeenya. Tarii immoo waanuma nuun malleeffannaa aadaa uffannee ruufa kan namuu marachuu hin dandeenye abbaa gadaa fi qaama tokkoon ala hundi keenya ruufa marannee yaa'uu dandeenya. Abbaa gadaan ala eenyutu ruufa marataa? Maaliif ruufa marata kan jedhu yeroo biraa ilaalla. Fayyaa ta'a.